Akkam jirtu fayyaa keessanii hadhaa jaabaa akkamiin hojjenna kan jennu waliin ilaalla. Jaabaa yeroo hojjennu tuulii yookaan wanta itti fayyadamnee execute goonu qabna jechuudha. Inni sun ID jedhama. Integrated Development Environment jedhanii bakka environmentii nuti jaabaa keenya itti barreessinu jechuudha. Kanaafuu isa jalqabuu fi jalqabumaan godhuu qabna. Kanaaf maal nu barbaachisa jedheera NetBeans nu fayyada. NetBeans yoo hin qabaanne bakka environmentii irratti jaabaa keenya barreessinu yookaan koodii irratti barreessinu hin qabnu waan ta'eef yeroo baay'ee NetBeans yoo fayyadamne gaariidha. Notepad illee barreessine CMD irratti hojjechuu hin danda'ama. Haa ta'u garuu har'aan kan isinitti mul'isu NetBeans 64-bit jechuudha. Maaf jennaan kompiitara kiyya baay'ee cheekii godhuu qabdanu. Isin cheekii godhuu qabdanu. Kompiitara keessan asirratti this PC kan jedhu irratti asirratti propertii isaallee ilaaluu qabdanii. Maaf jennaan propertii isaa murteessaa jechuudha. Biitii isaa beekuu fi asirratti nu ilaala. Biitiin isaa 64 operating system waan ta'eef architecture kompiitara kiyya 64 waan ta'eef anillee dirqama isa caanuu qabaa jechuudha. Yoo 32 irratti caantan isiniin fudhatu waan ta'eef kanaafuu 64 qopheeffadhaati. Wanni asirratti nuti barbaannu JDK fi NetBeans dha. Isaan kun lamaan tuulii akka nuti jaabaa irratti barreessinu yookaan koodii irratti barreessinu nu fayyada. Kanaafuu NetBeans fi JDK yommuu inni didate yeroo baay'ee JDK fi kan lamaan hojjeta. Inni isin didate immoo jaabaa real time environment kan jedhu JRE kan jedhu kana isa caanuu dandeettan. Ammaaf garuu mee kana lamaan caanneetu haa ilaalluuti. Jalqaba garuu kanti caanamuu qaba ilaaluu kan qabdanu JDK dha jechuudha. JDK maalidha? Virtual machine dha. Erga inni caanameeti NetBeans caanama jechuudha. Adoo amma fakkeenya NetBeans caane mellaadha. Yeroo inni nutti fidu yes jedhaani maal jedha? Exit installer JDK hin jiru jedha kun. So JDK 8 or nowhere is required for installing the NetBeans IDE. NetBeans anama caana jiru kun 8.2 waan ta'eef JDK an caanuu qabullee 8 ol ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf asirra ilaaltine 8 dha. Jalqaba saraan goona. Saraan gooneen duuba NetBeans caanuu qabna jechuudha. Maafi virtual machine erga caanameen booddee NetBeans irratti caanamu waan ta'eef. Kanaafuu akkuma amma argaa jirtan yes jedhee next jedhaatu ajajuu qofa. Kanaaf maal naan jedhe amma inni xumurameera. JDK keenya nu caanamee xumurameera. Maal naan jedhe paazii inni irratti caaname ilaala. Paazii isaa asidha. Cheenjii yookaan jijjiiruu dandeette immoo achuma irratti caanuu barbaada naan jedha. Ani garuu jijjiiruu yoo barbaadan isa asirra dhooftanii jijjiirtanii bakka lookeeshinii keessanii itti himuu dandeettan. Garuu ani difooltii isaa dhiisee darba. Difooltii isaa kanarratti next qofa jedhaan jechuudha. Amma caanuu jalqabeera. Haga ammaatti maaltu caanamaa jira? JDK dha jechuudha.
Erga JDK'n kun caaname JDK'n kun yeroo baay'ee pilaatfoormiidha. Development pilaatfoormiidha. Yoo inni hin jiraanne neetbiin irraan hin ta'u. Kanaafuu JDK amma caanaa jirra. Erga isa xumurreen duuba neetbiin irratti caanuu qabna. Neetbiin erga caanneeti achi koodii keenya irratti barreessina. Kanaafuu Oraakiliidha kaampaanii isaa. Oraakiliidha. Yeroo baay'ee Oraakiliin neetbiinii fayyadama waan ta'eef isinillee Oraakilii kana dubbiftanii gaarii jechuun barbaada. Amma maal naan jedhee next step kan jedhu kun hin barbaachisu successfully installed kan jedhu dhufeera. Isa qofa erga fixeen duuba cufee darba. Cufee eessa dhufaa? Neetbiinii bira dhaqee kiliik gootaa jechuudha. Akkas dabli kiliikii hojii dandeettanii yookaan immoo akkas gootanii raayit kiliik gootanii run as administrator jechuun dandeettan. Lamaanuu hin ta'a jechuudha. Kanaaf bakka kana ilaaltanii welcome to NetBean IDE 8.2 installer naan jedha. Kanaaf maan godhaa yoo feetan isin customize gochuu dandeettan asirraati. Garuu san barbaadu directumaan next jedha. Asirratti terminoloojii isaa yookaan agreement license isaa jira. Agreement license isaa fudhanna. Erga isa fudhannee maan goona next jennaani asirratti kan isin beekuu qabdanu paazii gosa lamaatu jira. Inni tokko kasaatii kan neetbiiniiti. Inni tokko immoo bakka JDK'tti caanameeru bakka sanii. Kanaafuu bakka JDK'n keetti duratti caaname fakkeenyaaf yoo as dhuftanii yeroo baay'ee piroogiraamii faayilii keessatti caanama. Kun as keessatti duratti argitanii miti kun asitti caanameera. Kanaafuu Java kan jedhu kun bakka neetbiin keenya raan itti ta'uu jechuudha bakki kun jechuudha. Isinii galee kanaafuu hin jijjiiru waan ta'eef otomaatikaalii argateera paazichi kun argateera. Inni kun bakka neetbiitti caanamu. Inni kun bakka virtual environmentiin kenna yookaan JDK'n irraa raan ta'u waan ta'eef kanaafuu next qofa jedhaan jechuudha. Amma asirratti maan goona caanuu qofa asitti check for update kan jedhu dhiisaa asuma darba. Amma caanuu jalqabeera. Erga inni fixee piroogiraamota yookaan hello world isiniin jalqabu duratti viidiyoo baay'ee hojjedheera waan ta'eef kanaafuu hadha if else statementii waliin laallaa. Kanaaf guyyaa har'aan jalqabee haala gaariin afaan keenyaa isin barsiisa. Kanaafuu ijoolleen keenya sheer comment walii godhaatii walii dabarsaatii wal dhaqqabsiisa. Yoo isin subscribe hin godhin yoo isin like hin godhin yoo isin immoo comment hin godhin anillee hin jajjabaadhu waan ta'eef akkasitti na bira dhaabadhaa wal dhaqqabsiisa afaan keenyaan sirriitti qaqqabee isin barsiisa. Kanaafuu erga isa caanee fixeen duuba hadha piroogiraamii tokko hojjennaa akkasittuu obsaan nu eega.
waan amma inni isteeppii kanarratti hojjetaa jiru waan baay'eedha wanni koppii godhaa jiru. Kanaafuu xiqqoo hin tura waan ta'eef wanni isin godhuu qabdanu obsaan eeguu qabdanii. Kanaafuu amma jarjaruu jalqabeera. Ariifatuu jalqabeera. Gaafa inni pireesentii isaa 100 guute successfully install nuun jedha. Kanaafuu akkasitti obsaan eegachuu qofa wanni nuti godhuu qabna. Ammallee wanni hubachuu qabdanu amma xiqqoof ariifataa jira. Pireesentii 70 60 deemaa jira. Kanaafuu xiqqoo hin tura waan ta'eef akkasitti obsaa qofaan eeguudha. Amma 92 irra gaheera. Kun waan gaariidha akka malee jarjaraa jira amma. Erga inni fixeen duuba gara environmentii keenyaatti seennaa akkamii akka banuu qabnu waliin laallaa. Duuba immoo wanni isin godhuu qabdan obboleeyyan ta'an yeroo sana keessa wal bira dhaabatuu qabna. Subscribe, share, comment godhaa. Keessattuu wanni isin tuffattanii bira tartan anaaf gatii qaba. Maaf jennaan gaafa isin like gootan nama tokko 2 3 4 bira dhaqqaba. Namni 100 walii share godha yoommoo waliif like comment yeroo isin qootanu waliif share yeroo walii gootanu namni 100 yoo xiqqaa ta'e nama 1000 ol wal dhaqqabsiisa. Nama 1000 immoo akkasii wal dhaqqabnaa jechuudha wantichi hojii neetwoorkii waan ta'eef. Hojii neetwoorkii jechuun wal qabatee hojjetu waan ta'eef akkasitti hubadhaa. Kun amma installation completed successfully naan jedheera. Kanaafuu finish qofeedhaan jechuudha. Amma immoo fixeerra maangoota asirra dhuftee net bin jedhu yoo ilaaltu kun dhufeera. Akkasitti banuu qofa. Banuullee xiqqoo hin fudhata sa'aatii. Hubadhaa akkasitti hin dadhabina. Tarii yoo kompiitara kiyya performance qabaate dafee naa banuu danda'a. It depends on your computer performance. Kompiitara jabaa qabaattan dafee akkuma san bana. Yoo kompiitara keessan laafaa ta'e akkuma san suuta bana. Amma xiqqoo jarjaraa jira homaan jedhu waliin laallaa. Installation partii isaa kana fakkaata. Galatoomaa wayyamaa ulfaadha. Okay, obboleeyyan tiyya amma fuulli peejii keenyaa nuu banameera. Yeroo jalqabaa akka inni dhufu welcome peejiin kun isinii dhufa. Kanaafuu isa kana asumatti balleessinee darbuu qabna. Maaf jennaan isan barbaannu asirra galleeti piroojeektii keenya create goonaa jechuudha. Piroojeektii keenya asirraati faayilii irra galtanii new project kan jedhu yookaan control plus shift plus inni gootanii banuu dandeettanii. Karaa kanallee yoo deemtan yommuu isa kanallee fayyadamtan iconiin kunillee new project agarsiisa. Akkasitti bantanii asiitii kana filattanii jechuudha. Jaabaarra jira. As keessatti wanni hojjetamu baay'eedha. PHP illee hojjetama. Java kaardii, Java embedded, C++ asirraa hojjetuu hin dandeettanii. Garuu kaadhaan barbaadu isa kana waan ta'eef asii filadhee next jedhaani. Akkasitti yeroo jalqabaatiif activate godha. Java C activate naa godha. Kanaaf ammaani addeen tun addeen maqaa itti kennu jechuudha. Yeroo baay'ee kilaasiin asirratti create ta'a jechuudha. Yookaan project name maqaa isaa kenna. Maqaa meetti nu kennaa kaa jiru. Project 1 yookaan PR1 project 1 jedheeti. Yoo kenne projectii kiyya PR1. Asitti immoo kana main class banuun fedhu akkasitti irraa antii gootanii darbitanii. Erga isa darbitanii booda asirra maal laaltanii default packaging jira. Iddoo kana jala jechuudha. Akkas gad diiguu qabdanii default package irratti kilaasiin keetii asirraatti create goota. Akkasitti jalqaba guyyaa jalqabaatiif hojjannaa jechuudha. Garuu wanni isin godhuu qabdanu jalqaba default package keessan jijjiiruu qabdanii. Packagein kiyya asirraatti create ta'a. Package 1P1 jedhaani yoo default irraa hojjetanii isin rakkisuu danda'a gara duubaatti yookaan gara booddeetti. Kanaafuu kilaasii keessan isarraatti create goona. Akkasitti maqaa asirratti kilaasii yeroo jalqabaa asirratti create yeroo ta'u qubeen keessan gurguddaa ta'uu qaba. Kilaasii waan ta'eef qubee guddaan jalqabaati. Barreessa amma immoo kan laalaa guyyaadhaa. If statementii waan ta'eef product
yookaan if else. If else jennaan if else qubee guddaa itti aansinee qubee xiqqaadha. Else if else jennaa qubee xixiqqaan barreessaa isa jalqabaa qofaa qubee guddaa goona. If else barannaadha waan ta'eef yeroo isin bantan akkasiin isinii dhufa. Kanaafi gara boodaatti waliin laallaa. Naa galatoomaa, naa wayyamaa, garuu waan isin mul'isuu barbaade kanuma kutaa lammaffaa amma isinii jalqabaa naa galatoomaa.